Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo akkam jirtu? Alhamdulillah nagaa kiyya. Akkuma kanaan dura viidiyoo gabaabduu tokko qabadheetiin dhufe. Viidiyoon kun garuu hanga xumuraatti yoo hordoftanii viidiyoo amma duraan dabarsirraa baay'ee kan isinitti tolu jedhee kan hin abdadhu tokkodha. Akkuma abdadhus isinittis ni tola inshaallah. Kanaaf viidiyoo kana hanga dhumaatti akka hordoftan kabajaan isin yaama. Amma dura immoo namni Facebook hin arganne yoo jiraattan akkasumas immoo YouTube kiyya namni hin arganne yoo jiraattan jechuudha dhiifama. As gaditti Facebook kiyya jala jechuudha. Facebook kiyya Jaafar Kamaal jedhu jala jechuudha. Gada deemtanii follow ni gootanii jechuudha. Add friendiidhaan gaafattanii. Inni biraa YouTube kiyya namni hin arganne Jaafar Tuubee kan jedhu kanarra tuqxanii. Garuu har'a addatti kaniin isiniif ibsu Nandbox kaniin amma dura liinkii isaa isiniif dabarse namni fayyadamaa jiraattan asirra tuqxanii join gootan jechuudha. Gruupii takka yookaan chaanaala takka achirratti kaniin taasifadheedha jechuudha. Join gootan jechuudha Nandbox. Eenyu keessaniyyuu keessa galuu kan dandeessanidha bifa join ta'in. Yoo liinkii kanarra tuqxan kallattiin gara Nandboxii kiyyaa kan isin geessu ta'a. Asirraan irra seenuu dandeessan achitti liinkiidhaan inshaallah yoon yeroo qabaadhee wantoota garaagaraa kan isiniif dabarsu ta'a. Gara barumsa kiyya har'aatti adabrinu jechuudha. Barumsi kiyya har'aa appilikeeshinii baay'ee bareedaa ta'e tokkodha. Kanillee waan adda isa godhullee ni qaba jechuudha. Barumsa kana akka isinitti dhiyeessineef jechuudha. Viidiyoo kana dukkuteen appilikeeshinii sana Nandbox kiyya keessaa amma liinkii isaanii qaba waan ta'eef achirra deemeetiin jechuudha. Achirra liinkii isaa kana isa irra tuqeen gad buufadha jechuudha. Daawunloodiin godha jechuudha. Garee kanarra seentanii asirraa hordofuu dandeessan. Appilikeeshinichi maqaan isaa isa kanadha jechuudha. Live wallpapers kan jedhu kanadha jechuudha. Live wallpaper kan jedhu kana isarra liinkii isaallee kan gadi isiniif dhiisu ta'a. Isarra tuqxaniitu ni buufattan jechuudha. Viidiyoo kiyya gaditti ni ilaaltan Facebook irratti akkasumas YouTube kiyya keessatti description keessan ilaaltan jechuudha. Amman gadi buusuu viidiyoo kana addan kutaa akka isinitti hin dheeranne jechuudha. Ammasittuu turtii gaarii isinii haa ta'u. Tole appilikeeshinicha gadi buuseera jechuudha. Appilikeeshinni anarra isiniif dabarsu isa kana baay'ee kan isinitti tolu. Abdii takkan irraa qaba jechuudha. Appilikeeshinicha eega gadi buusnee maqaa isaallee asirraa hubattanii haala kanaan Play Store irratti barreessitanii ni buufattanii. Inni biraan liinkii isaa isiniifan dabarsa jechuudha. Achirraa buufachuu dandeessanii. Amma eega buustanii booda asirra ni tuqxanii jechuudha. Faayidaa appilikeeshina kanaa waliin ilaaluuf inni haala kanaan wallpapers yookaan fuula screen mobaayila keenyaa jechuudha. Shaashaa mobaayila keenyarra waan kaayyannu jechuudha. Haala kanaan nu agarsiisa jechuudha. Kanallee irra kaayyachuu ni dandeessa. Yoo bifti kun isiniif ta'e xiyya kanarra tuqxan jechuudha. Ishee kanarra tuqxaniitu ishee xiqqoo kanarra tuqxanii sana booda wallpapers kan jettu kanarra yoo tuqxan kallattiidhaan fuula mobaayila keenyarra nuu kaa'a jechuudha. Achi booda as gubbaadhaan ni filattan jechuudha. Set wallpapers kan jedhu kan argaartan jechuudha. Sarra tuqxaniitu sana booda yoo fakkeenyaaf gara mobaayila keessaniitti deebitan amma asitti jettu wallpapers jettanii as gubbaa tuqxanii jechuudha. Gara fuula mobaayila barreeffama as gubbaa jiru kanarra tuqxanii ni filattan jechuudha. Fuula mobaayilaa qofarra keeyyachuu barbaadan immoo akkasumas fuula moobaayilaatii fuula qulfii mobaayila keessaniirra kaayyachuu barbaadan kan jedhudha. Mi'a nama qulfii iskiriiniirra haa godhadhu jechuudha. Lammaan isaarraa godhadhu seef naa ta'e jira jechuudha. Amma yoo ala ba'u jechuu akka isinitti mul'atu moobaayilli keenya haala kanaan isinitti mul'ata jechuudha. Baay'ee miidhagee jira jechuudha. Amma yoo moobaayila kiyyallee qollofu jechuudha. Mul'ata jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Haala kanaan miidhagee jiraata jechuudha. Haala kanaan isinitti mul'ata jedheetiin yaada. Inni biraan appilikeeshinii masana keessa seentanii mee wantoota isin jijjiirtan tokko kan isin agarsiisu ta'a. Eega sarara seentanii booda jechuudha. Appilikeeshinii san keessa eega seentanii haala kanaan asirra ni dhuftan jechuudha. Majammaraa kana jijjiirrachuuf jalqaba kana jijjiirrachuudhaaf as bakka kanarra ni dhuftan ishee gidduu kana jechuudha. Ishee giddu galeessaarra sana booda kan feetan filattan mallattoo kana yoo feetan akkasumas mallattoo onnee kana yoo feetan kanallee yoo feetan amma kanarratti hojjechaa jira jechuudha. Mi'a nama garuu isa kanaaf filadhu fakkeenyaaf yoo haala kana godhanne haala kas nuu ta'a jechuudha. Amma asuma dhufneetu kan feene filanna mallattoo onnee yookaan loovi kanarra yoo kaayyanne haala kana ta'a jechuudha.
Inni biraan bifa barbaanne ofii keenya asuma rasmi goone yookaan asirraa itti jijjiirrachuu kan dandeenyu jechuudha. As gadi tuqxanii bifa feetan irra kaayachuu kan dandeessan ta'adha. Sana booda bifa feetan eega tuqxanii booda haala kanaan akka isinitti mul'atutti ni jijjiirama isinitti mul'ataa jira jechuudha. Haala kanaan jijjiirrachuu kan dandeessanidha jechuudha. Inni biraa ammas mallattoo suuraa kanarra yoo tuqxan maaltu akkasii dhufuudha. Bakki baay'een bareedaa ta'e abaaboo bareedaa moobaayila keessan irraa yoo qabaattan abaaboo bareedaa moobaayila keessan keessa jiru filattanii irra kaayachuu dandeessan. Haala fakkeenyaatiif mi'aan abaaboo tokko filadhee dhufu jechuudha. Moobaayila keenya irra seennee jechuudha. Abaaboo filachuudhaaf asirra tuqxanii mallattoo suuraa kanarra waan moobaayila keessan keessa jiru abaaboo isa ta'u suuraa fedhee ta'u jechuudha. Suuraa magariisa moobaayila keessan keessaa yookaan galarii keessaa mana suuraa keessaa kan qabdan filachuudhaaf asirra tuqxanii jechuudha. Ishee olii kanarra mallattoo galariirra sana booda change bakka jedhu kanarra tuqxanii jechuudha. Sana booda halluu gootanii yookaan immoo okay sin gaafataa okay ni gootanii achi booda as gubbaatti isinitti ni mul'ata kun kan appilikeeshinichi dhuunfaadhaan of keessaa qabuudha ni filattan jechuudha. Mee fakkeenyaaf akka sol barbaadanii kan isinitti tole tokko filattanii yoo kana filadhu haala kanatti nuuf jijjiirama. Ammas change bakka jedhu kanarra tuqxaniitu jechuudha. Ammas kan dhuunfaa appilikeeshinichaa keessa galtanii kanneen biraa ilaaltanii jechuu kan akkasii ilaaltanii irratti hidhachuu kan dandeessanidha. Ammas jengeettaniitu gara kanatti immoo yoo dabreetan ammas kunis HDdhaan kan jirudha. Kan appilikeeshinichi dhuunfaa isaatiin of keessaa qabu HDdhaan jechuudha. Ni filattan kanallee haa ta'u jechuudha. Kan feetan yoo filattan haala isinitti mul'atu kanatti isiniif jijjiira. Garuu suuraa dhuunfaa keenyaa jijjiirrachuu yoo barbaanne ammas jengi bakka jedhu kana gootaniitu abaaboo kanan filadhan amma fakkeenyaaf abaaboo kana filattanii jechuudha. Fakkeenyumaaf an abaaboo kana buufadheen qaba baay'ee nama reereedha. Abaaboo kana irratti hidhachuu yoo barbaade save ni gootanii jechuudha. As gubbaarratti tuqxaniitu isiniif gala jedheeti kan abdadhu inshallah. Sana booda haala isinitti mul'atuun fuulli moobaayilii kiyyaa kana fakkaata jechuudha. Ammas deemee mee akkaataa appilikeeshinni kun itti hojjechaa jiru haa jijjiirradhu jechuudha. Fakkeenyaaf asirraan dhufa jechuudha. Baay'ee kan miidhagudha jechuudha. Baay'ee abaaboo kana wajjin kan miidhagudha. Okay, gara xumuraatti yoon isin dabarsu mallattoon siitingii as ni jirti jechuudha. Mallattoo siitingii kanarra immoo yoo tuqxan banaan isaadha kun akka guddatuu fi akka xiqqaatu taasisu yoo barbaadan ishee kana achi buttaniitu as buttanii mi'an akkasitti dhiisu xinnoo ishee naaf guddatu akka ariifatu yoo barbaadan fakkeenyaaf akkasitti akka asii achi yaa'u akka achi asii yaa'u yoo barbaadan jechuudha. Amma achi asii alaan ammoo asii achidha jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuun dandeessanii amma yoo ariifatee isiniif immoo hayaa'u yoo barbaadan hanga xumuraatti oftanii garuu an akkasittiin dhiisa jechuudha. Ishee kana sitti dhiistanii isa kana immoo sitti dhiistan. Isa kana yoo feetan ni xiqqeessitan yoo feetan ni guddistan. Maaliif inni ni guddata yoo kana guddistan jechuudha. Yoo akkas achi ooftan immoo ni xiqqaata jechuudha. An garuu akkasitti yaadisu akkasitti baay'ee naaf ta'e jechuudha. Haala kanaan save godhachuu ni dandeessan jechuudha. Waan feetan yoo eega dalagdan booda gootu wallpapers kan jettu kanarra tuqxaniitu jechuudha. Haala kanaan as gubbaa bakka set wallpapers kan bakka jettu kanarra tuqxanii sana booda filannoo keessan ni filattan yookiin home screen yookaan immoo home screen and lock bakka jedhu kana jechuudha. Isinitti mul'ata. Shaashaa qofarra kaayachuu moo akkasumas shaashaadhaa fi qulfii fuula qulfiitii fi fuula moobaayila keenya isa normaalii irra kaayachuu barbaada kan jedhu kanarra tuqxanii kan feetan filattanii irra tuqxanii irratti hidhattanii jechuudha. Haala kanaan moobaayilii kan keessan baay'ee kan miidhagudha jechuudha. An amma mee moobaayila kiyyarra kaayadheetiin jira jechuudha. Haala kanaan akkasinitti mul'atutti jechuudha. Baay'ee kan namatti toludha. Barumsi kiyyaarraa kanarratti kan raawwatudha. Yoo moobaayila keenya illee qollofne haala miidhagaa ta'een akkasitti haala kanaan moobaayila keenyarra yaa'uu kan danda'u jechuudha. Baay'ee miidhagaadha jechuudha. Haala kanaan appilikeeshina kanarraa akka fayyadamtanu akka moobaayilii keessan baay'ee itti tolu isinitti miidhagullee taasifachuu kan dandeessanidha. Assalaamu alaykum.